boltan. Akka boltan. Nagayir tani warri Jarman. Fayyumami. Onda dura Rabbi nagaa waliin deebise. Galanni haa ga'u. Yaadannoo hedduu walirraa qabna. Ati waggaa yeroo jalqabaaf as kan dhufe 2014 na fakkaata. Gaafas hedduun keessanii ni dhagama. Gaafas dura dhufu hedduun keessan yeroo isaan qurxummii raaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walli dhiphattanii dhiisi dachi bal'attuu rabshaa ajaa'ibaa walaa turtan. Aaraa garuu gurguddattanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsisan warri Jarman. Yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa dhufaaftee biyya namaa gaafa dhufu ambaasadara biyya keenyaati, ambaasadara uummata keenyaati. Wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan, hojiidhaan, bultiidhaan, hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biyyi isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabbuu yetti jechuu biyyi tunis ummanni keessanis kabaadiyyatti hafe gaafa isin wayyooytanii isaan illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isin erguu keessaniif hin gaabban jechuun ni gaabbanire hin gaabbuun hiikkansaa waan biraati miti waan dalaynetti hin gaabbinu maal dalayne cunqursaa ni qoranne dhugaa qabu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo san hojiitti hiine warra baankii qabu akkuma duura angorra gadi buufne akkasuma goonani keessa kitaaba kanaa hedduu isiniin himu isin dubbisaa gara fuuldura waliin mari'an kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage immoo waan biraan qabu ani isin wajjin dalage immoo waan biraan qabu waan dalayne keessatti Jarman keessatti waan dalaynetti Minisootaatti waan dalaynetti Oromiyaatti waan dalaynetti biyya keessaa fi biyya baqattu waan dalaynetti tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsoofne hin gaabbinu jechuudha. Dhugaa jennu nutuman nu cabsan jennee alaan alaa way waachaan teenye saba guddaa irraa dhalanne uummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama fidne jechuudha. Har'a hoo boqota jaan darbe kana keessatti waa'ee keessa dabarre gariin kaawwina galman geenye gariin kan eegaliin nutti dhufu amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajeelu xiqqoo inni tuquun barbaada. An dubbachuu eegalallaan baanatanii jiran rirrifatanii jiran akkam jechuun jiran waggaa lamaan dabre kana waggaa lamaan dabre eegalii dhaabee booda itti hasaasaatiin ture amma immoo itti iyyuun eegale itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu baannaan iyyisuutu illee dhufa jechuudha kana beekuu qaba namni mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran lakki kun mootummaa kuffifni agarree jirra barbaachinaa ni nuti we have done it kuffisuu barbaadan arra gaafa muuxannoo qabnu dhiisi gaafa tiyoorii qofa qorannee iyyuu lafaan keenya agarsiifnee jirra nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun ni deemaa jirru mootummaan ufiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya barbaaddu wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dhahee jirtu akka nurratti hin qubneef lallabu jirra akka nurratti kun
mootummaa maqaa Oromoo qabattee Oromoo salphifte qaanessite kana nurratti akkan kufnaan lallabaa jirra malee ofii nukutu jirti waan kuffisuu hajaarraan qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa erga dhaabee itti hasaasne sossobnee biyya nagee buusa. Diinagdeen kufe maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhannee dadhabne. Kadhannee dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraaruu danda'a. Garuu immoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii gubboon coomse kanaan itti humna jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessu hin hayyamne. Biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqa ta'an waan biyya sanitti taane bineensuun taane arra bineensuun keessaa ba'ee qoomsa kusuu hin hayyamu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireena qabdanii raftanii fireena qabdanii quufsanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii xurii nuti dhabu hin hayyamnu. Quufa sana biraa dunnaa jedhanii. Oromoo dhaga'aa. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilikis argeen beeku, zamana Haile Sillaasees argeen beeku, zamana Mallasaatis zamana Darbuus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bor naasirraayan kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boona akka isaan godhe, arraa bor wayyaamsoo jau itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanis sirraa waan immoo bakka humnaa jechuudha dhugaatii qabu. Warra afaan hin beekneef amaariñaadhaan gabaabsee dubbachuu barbaada. Waan baala maasii